gaaffii namoota baay'ee hanga har'aatti deebiin arganne. Yeroon isaa sadaasa 8 bara 2014 ture. Akkuma yeroo kaanii imaltoota 227 fi hojjettoota balallii garee namoota 12 qabu fe'attee ka'umsa ishee buufata qilleensaa addunyaa Kuala Lumpur Maaleeshiyaatti godhachuun gara buufata qilleensaa idil addunyaa Beijing Chaayinaatti argamutti miila kan qajeelfatte. Ta'us dubbiin akka jarri karoorfatan hin taane. Xiyyaarri oomishtummaan kan dhaabbata Boeing taate lakkoofsa 777-2H6ER qabdu lafatti nagaa dhaammachuun daqiiqaawwan 38f qilleensa irra erga balaliiteen booda yeroo dhumaaf garba kibba Chaayinaa irratti erga mul'attee booda to'annoo raadaarii warra Maaleeshiyaa lafa taa'ee iskiriinii gubbaatti to'atu jalaa namoota sana hunda qabachuun achi buutee miila bakar waaree taate. Raadaarii irraa baduun sa'aatii muraasa booda gara karoorfattee imalte irraa gara faallaatti sarara lixaatti argamte jedhames dubbiin kun dhugaa hin taane. Xiyyaara kana barbaaduuf doolaara biiliyoonaan lakkaa'amu bahuunis seenaa daandii qilleensa addunyaa keessatti isa jalqabaadha. Silaa wanti qilleensa irra jiru yoo balaan isa qunnames gara lafaatti kufuun caccabaan waan sanaa yookiin reeffi imaltoota argamuu mala. Barbaacha qaama galaanaa keessaa waggaa 3 booda adda citus bara 2017 akka itti fufu taasifame. Baasii barbaacha xiyyaara kanaaf mootummaan Maaleeshiyaatiin 58, mootummaa Awustiraaliyaatiin 38 akkasumas Chaayinaatiin 10 gumaachanis maatii fi firoottan osoo gara ilaalanii addunyaa keenya irrattis gaaffiiwwan hin deebine ta'uun xiyyaarri Maaleeshiyaa kun akkuma miila bakar sanaa taatee hafte. Egaa addunyaan keenya kun wantoota ajaa'ibaa fi gaaffii hin deebine baay'ee of keessatti hammatti qabdi. Ani samman danda'ee viidiyoodhaan qopheessee isin biraan gaha. Chaanaalii koo kana subscribe akkasumas viidiyoo kana like gochuutiin namoota kaan bira akka ga'u godha. Galatoomaa.